Galatoomaa. Asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa tokko isiniif affeeree jira yeroo lammaffaatiif mootiveetara intarpiroonar akkasumas dargaggoo abbaa qabeenya Abarraa Dachaasaa. Maashinoota uummata keenyaaf dargaggoota keenyaaf ni ta'u jedhaman kalaqee jira maashinoota sadii erga wajjin wal argine ji'a sadii keessatti. Maashinoonni kunneen faayidaan isaanii maalinii akkamatti kalaqaman maallaqni isaanoo doolaara isaan hambisan maal fakkaata kan jedhuu fi har'as motiveeshinaal spiichoota garaagaraa haasawaa nama kakaasu kana Abarraa waliin turtii bareedaa waliin taasifna. Hanga xumuraa akka faana turtan abdii guddaan qabaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama ogummaa daayirektingii istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Riittaa kaameraa Nabtsaa Girmaa nafaana turu. Kan akkanatti na bareechee. Suufiiwwan babbareedoo biyya Turkii fiduudhaan kan beekamu Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti argama. Guddaa galatoom jennaan. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu abbaa qabeenyaa intarpiroonaraa mootiveetara Abarraa Dachaasaa waliin istiidiyoo keessatti sireen eegaa. Nafaana bu'aa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiina faanaatiin Riittaa Shoo daawwachaa jirtan ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Keessummaan keenya Abarraa Dachaasaa baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegala. Hayyee ciirsiyaa jennu. Abarraa mee jalqaba irratti erga ji'a sadii akkasuma fakkaata erga intarviisu godhee yeroo lammaffaadhaaf dhufte waan ta'eef gidduu kana wanta haaraa yoo hojjette deebinee akka wal arginu waadaa gallee turre Riittaa Shoo irratti. Har'as wanta bareedaa ta'e dargaggoota keenyaaf, uummata keenyaaf, biyya keenyaaf siifillee kan fayyadu maashinoota sadii fiddee dhufteerta. Jalqabamee maashinoota sadii ammatti kalaqaman maal fa'i? Maalirraa kalaqamee ka'umsa kan sii ta'e maaliin? Okay. Galatoomi. Wanni nu hojjennu kuni hundumti isaatiyyuu wanta kanaan dura hojjetamedha. Garuuyyuu garaa jireenya keenya kan salphisuu danda'udha. Fakkeenyaaf yoo kalaqa maashinoota sadeen kanaa ilaalle kuni kan kompoostii yookiin immoo kosii walitti qabee gara kompoostii waan lamatti geeddara. Tokko nyaata horiititti geeddara. Inni lammaffaan immoo nyaata biqiltootaaf ta'u yookiin immoo kompoostii gochuu kan danda'u jechuudha. Akkuma beekamu qabeenya guddaan bakkee hundatti agarru kosiidha. Kosiin qabeenya guddaa. Kosiin nuuf kosii miti roo maateriyaala. Kosiin jechuudha. Kosii kana haala salphaadhaan argatta. Kosii kana gara maallaqaatti geeddaruudhaaf illee baay'ee salphaadha jechuudha. Kosii osoo hin taane ilaalchi keenya kosiin ta'in malee kosiin qabeenya. Wanni badu tokkollee hin jiru jechuudha. Qabeenya dhabnee akkas taanee rakkannee jedhamu. Garuu oduu kosiin kun maallaqa akka ta'e, kosiin kun akka qabeenya ta'e beekanii kosii kanaayyuu karamitti akka geeddaranii maallaqatti jijjiiruu danda'u jechuudha. Maashinii kana hojjette kanaaf? Kanaaf iddoo kamiyyuu dargaggeessonni kosii irratti gurmaa'anii kosii iddoodhaa fuudhanii iddoo qosheetti gatamu kuni gatuun hin barbaachisu. Kosii kana addaan baasanii kan wannoo ta'uu qabu. Kompoostii ta'uu qabu gara kompoositti. Kan nyaata horii ta'uu qabu gara nyaata horiitti. Kan immoo daakamanii gara riisaayikil ta'uu gara riisaayikiliitti. Hunduma isaa hojjechuun. Maashiniin kun kana hundi hojjete jechuudha. Inni hojjeta. Mee akkamitti amma ofiifitti fayyadamaa jirta moo namoonni waa maashina kana dhuunfaatti sirraa argachuu danda'ama moo nama dargaggoonni gurmaa'anii kosii yookaan qoshaashaa manatti guuran kunillee waa kanaan fayyadamuu danda'u jedhee yaada. Akkamitti? Nuti kan hojjenne tokkoffaayi magaalonni inni guddaan miidhaginaan baay'ee cinqamti garuu miidhaginni eegamaa hin jiru kosii waan galgalaa ganama produce waan ta'uuf nama caalaa kosiitu baay'achaa jira. Namni tokko waan faayidaa qabu kuntaala tokko osoo hin oomishini kosii kuntaala 3-4 oomisha. Kanaafuu walitti dhufu jechuudha. Kanaafuu kosiin yoo baay'achaa deemu magaalaan kosiidhaan baddi waan ta'eef iddoo kamittuu kosiin kun immoo dhabamsiisaa deemne magaalaan qulqullinni isheen ergama. Keessattuyyuu nu kan hojjenne mootummaan piroototaayipii kana nurraa bitatee yookiin immoo kallattii ittiin magaalota hundumaaf qopheessinee namni tokko qofti magaalaa qulqulleessuu hin danda'u. Hundumtuu irratti hirmaatee akka qulqulleessuu danda'u. Mana dhuunfaa keenya tokkoof nu barbaachisa kan kosii dhabamsiisu kun.
Maashinni lammaffaa qonnaan bultoonni keenya isaa kanatti wanta murteessaa isaan barbaachisu jedhee yaada. Maashinoota tanaan dura beeknurraa bifa bareedaa ta'een fooyyeessitee tajaajila 7-8 qonnaan bulaa keenyaaf kan kennu maashina bareedaa ta'e tokko hojjette. Waa'ee maashina kanaa nu ibsi akkaataa itti hojjetame. Maashiniin kun immoo kan xaafii qofa osoo hin taane midhaanota jira hundumaa dha'uu danda'a. Wanni kanaan dura hojjetamerraa adda godhu kan xaafii kuni biloonuma kana gadi ol dheeressuudhaan gadi gabaabsuudhaan kan hojjetamudha jechuudha. Achumatti midhaan jiru hundumaa distaansii isaa dheeressuuf gadi gabaabsuudhaan yookiin immoo biloona waan hojjetame biloona isaa gamana gabaabsuun garas gabaabsuudhaan dha'uudha. Amma ganna keessa qoteen ture kanan qote kan ammoo ofii keetiif ofii kiyyaaf qonnaan bulaa ammayyaadhis illee ani qonne lafa nan qote ganna mana koo gaan boqonnaadha gara manaattis ga'e mana kootittis nan qota tiifaan isa kana qofa osoo hin taane magaalaa Adaamaa kana hunda ishii qotuun hin danda'amu. Magaalaa guutuu ishii qotuun hin danda'amu. Lafti guutuu jira lafa baay'eetu jira gidduu margaaf jedhanii dhaaban kunuyyuu biqiltuu baay'ee ta'uu danda'a. Kuduraa fi muduraa. In ta'uu danda'a. Girgiddaan keenya biqiltuu ta'uu danda'a. Xaaraa amma fakkeenya aduu akka nurraa dhoofu bokkeenya akka nurraa dhoofu miti. Xaaruma kana gubbaarratti oomishuu hin danda'amu. Garuu sammuudha. Wanni hundumtuu as keessa jira waan ta'eef qabeenyi guddaan as keessa jira. Namni baay'een amma qabeenya biyya alaa deemee barbaada. Kun lafa qofforaa dhaqee yaarratee akka warqeetti jechuudha. Lafa qoffora kuni. Kun laga keessa barbaada. Kun immoo mana xoqqaayii barbaada. Kun immoo bakka beekaa jedhamu bakkee baay'ee deemee barbaada qabeenya. Qabeenyi garuu iddoo kamiyyuu hin jiru. Qabeenyi as keessa jira. Sammuu keessa jira. Maashina kana hojjechuudhaaf illee qonnaan bulaa taatee waan argiteef qonna keenyaaf waan salphaatti akkamitti isa gargaaruu danda'a jettee maashina bareedaa kan akka kalaqteedha kanan quba qabu. Maashiniin kuni qamadiin dhaa, xaafiin dhaa, boloqqeen dhaa, midhaan siiriyaal korooppii jedhamu hundumaa hin dhaa. Injiiniin asirra jiru kuni bishaan baasee irrigeeshinii hojjechuu danda'a. Amma immoo yeroo dhufutti tiraakterii xinnoo ishii goone namni tokko kan qotiyoon lama qotuu danda'u guyyaatti qotiyoo xindii lama qotee oolu san maashiniin kun akka qotee oolu isas immoo itti yaadan jira jechuudha. Waan xinnoo itti daballee baala jiru kana baala kanaan dura walitti muranii ta'u akka hosiitti guban kana akka hin gubamne gochuudhaaf daakee saniin booda lafa keessatti kompoostii ta'ee baalumti kun akka gara bahee ta'u boodamoo madaabaraa uumamaa akka ta'utti hojjechaa jira jechuudha. Bravo. Maashinoota jajjaboo ta'an siifillee biyya keenyaafillee faayidaa guddaa kan qaban hojjechaa jirta. Maashina ammayyaa amma ati kalaqte kana qonnaan bulaadhaaf akkamitti dhiyeessuun hin danda'amu? Deeggarsa yookaan immoo isteeppiin itti aanu maalinni? Qote bulaan amma kan barbaachisu baay'ee biyyoota guddatan duukaa hiriirra jennee gaafa haasofnu akkumatti jechaan miti abjuu ta'a hojjechaan qofa ta'e. Maal ta'uu qabaa? Biyyoonni guddatan kallattii kamirra karaa kamirra hiriiranii guddachuu danda'an jennee falaga yookiin immoo moodeelii isaanii hordofuu danda'uu qabna. Kanaafuu qaamni mootummaa keessattuyyuu qote bulaa irratti hojjetu. Ministeerri qonnaa maashinoota oomisha keenya dabaluu danda'u. Kana irratti piroototaayipii yookiin immoo amma dhaabbata keenya keessa hojjettoonni jiran, injiinaroonni jiran hundumti isaaniitu yaada kan kee qofa fidattee dhufta. Yaada kan kee gaafa fidattee dhuftu yaada keessirraa tokko osoo hin hir'atin yookiin immoo gabbatee waan ati barbaaddu san fiizikaalii argattaa jechuudha. Maashinni inni sadaffaa biyya Chaayinaa erga deemtee dhuftee booda kan kalaqteedha. Maashina guddaadhaa waanuma xiqqoo ishii biyya alaatti eegaa jirta malee wantoota hundaa fooyyessitee hojjetteetta. Maashiniin kunoo maanni faayidaan isaa? Inni kun pilaazmaa katariidha. Pilaazmaa katariin kun osoo hin binne jenne miiliyoona tokko jalqabee haga miiliyoona sadiitti kan baasu jechuudha. Garuuyyuu sibiiluma achiis kan baannee dhufu. Sibiila osoo asuma jiru asitti fayyaduu hin danda'ama jechuudha. Sibiila kana asumatti assembil gootee onnoo gochuu hin dandeessa. Garuuyyuu wanni hundumtuu biyya alaatti irraa dhufa amma immoo sharafaa wajjin wal qabatee waan garaagaraatiin kallattiin immoo siisteemiin amma jiru waan kanaaf malee maashiniin kun hootana erga dhumatee turee jira. Oomishaafuu hin qophaa'aa ture jechuudha. Kanaafuu wanna hafu faayidaan isaa maal inni maashiniin kun gaafa xumuramu? Maashiniin kun moodeeliiwwan garaagaraa sibiila kukkuta jechuudha. Sibiila kamiyyuu mummuree paatarnii haa ta'u
waan barbaaddu kanaan dura giraayindariidhaan murteetoo sirreessuu hin dandeenye isa hunduma isaa mummuree akka barbaaddetti kallattii barbaadde akkuma waraqaa muruu jechuudha. Kuni kan kanaan dura waraqaa muruudhaaf waan salphaa barbaachisa miti amma kuni sibiila akka waraqaatti muraa jechuudha. Sibiila kamiyyuu akka waraqaatti muree bifa barbaaddeen sheepii barbaaddeen kan sii qopheessu waan ta'eef. Waan ajaa'ibaati. Kuni keessattuu iyyuu Baalataawwan yuunivarsiitonni kolleejjiiwwan garaagaraa maashinoota kana dirqama qabaachuu qaban bakka maaliif ogeessonni bahan waa'ee maashinii osoo hin beekin tiyooriidhaan qofa baratanii maashinii sun maal akka fakkaatu hin beekanii akkamitti akka kutan yaadni baay'een isaan keessa osoo jiru yaadonni sun oduu hin bahin achuma keessatti hafuu jechuudha. Kanaafuu akkuma lukkuun hanqaaquu ishii yeroo irraa ka'uu qabdutti irraa kaatee yeroo ho'isuu qabdutti ho'istee akkas. Amma kolleejjoonni yuunivarsiitonni keenya jiranii yeroo baay'ee lukkuurraa illee waa barachuu danda'uu qabna. Akkam yoo ta'edha kan hanqaaquun kun lubbuu horachuu danda'u. Kan jedhamu amma fakkeenyaaf hanqaaquu keessa waan lubbuun jirtuuf caaccuutiin keessaan baatu. Yeroo qabaa waqtii qabaa akkamitti akka guyyoota kamii fi lukkuun tun akkamitti irra teessee akkamitti akka baaftu jechuudha. Amma yuunivarsiitii keessaa namoonni eebbifamanii baay'eetu jira. Garuu iyyuu lubbuun jiraa keessa wanni baratan sun akkamitti jijjiiramee jira guddachaa jira hoo jette akkuma lubbuu keessatti osoo lubbuun keessa jirtu achumatti keessatti haftutti wanni baay'een akkasitti hafee jira jechuudha. Kanaafuu maseenummaa jireenyarraa nu haa oolchuun jedhaan. Baratanii dooktora jedhamanii fakkeenya piroofeesara jedhamanii walqixa isa qote bulaan ittiin rakkatu san walqixa ittiin rakkata taanaan maaliif piroofeesara jedhamte maaliif dooktora jedhamte. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yeroo tokko miidiyaa irratti argeen ture. Bociin haroowwan garaagaraa yeroo dhaqanii haarratanitti piroofeesarris dooktarris akkuma qote bulaan gottatu sanatti laga keessaa ombocii gottota. Ifaan ombocii laga keessaa gottote piroofeesara ta'e barataa yuunivarsiitii ta'e ifaan gottutu maafan bara. Maal ta'uu qabu? Kallattii kamiin karaa iizii ta'een ombociin sun ittiin baduu danda'u qorannoo gaggeessuu. Yookiin immoo kallattii kamiin aramaan kuni balleessuudhaaf gaafa dhufu akkamittan gara faayidaa qabeessuutti isa jijjiira jennee yaaduu danda'u qabna. Fakkeenyaaf amma isa kanarratti maashiniin amma isin jedhu kun biqilli kamiyyuu jirummaa isaatitti yoo daakame odoo fireen godhatin hin badaa jechuudha. Naa haala saniitiin akkamitti qorannoo gaggeessanidha. Qorannoo haala kanaan hin gaggeessinu taanani Dooktaraa fi piroofeesarummaa miindaadhaaf miti kan. Umaa bu'aan qabu. Piroofeesara dooktora jedhamuun umaa bu'aa tokko hin qabu. Maqaa qofaaf si tajaajilu. Abalu piroofeesara abalu dooktora. An dooktora taate dooktorri biddeena fiduu hin dandeenye. Dooktorri jireenya hawaasa jijjiiruu hin dandeenye. Piroofeesarri jireenya hawaasa jijjiiruu hin dandeenye. Of qofa irratti akkamitti investi goota? Biyya irratti investi gochuu danda'u qabda. Of irratti immoo hunduu investi godha. Beekumsi kan kee ofuma qofa fayyade maal goota? Maaliif baratta? Nuti baay'ee amma agartee midhaan kamiyyuu jechuudha. Midhaan kamiyyuu tokko facaafta firee takkitti. Garuuyyuu qaaraa fakkeenyaaf fudhadhu. Qaaraa amma qaaraa takkitti facaafneti fireen takkitti sun qaaraa keessaa firee inni harca'an uumati miti. Baay'eedha jechuudha. Kanaafuu nuti akka sanitti baay'achuu danda'uu qabna. Dooktarris waa tokko ta'ee waa hedduu tajaajila. Waa hedduu namoota baay'ee baay'ifachuu danda'uu qaba. Nama baay'ee gochuu danda'uu qaba. Maashina biraa aartii wajjin kan wal qabatu takka dargaggoon even dhuunfaatti illee maashina isaan argatee jireenya ofii akka jiraachuu danda'u waan argi tokko hin jira. Leezar jeet akkaataa faayidaa ishee wajjin mee ishii kalaquudhaaf maaltu kakaasee faayidaan ishee homaa inni kan jedhu akaasi. Kuni footoowwan barbaadde kamiyyuu mukarratti gogaarratti fakkeenyaaf amma harkaan peentiin godhamamti gogaarratti hojjechuu danda'a waan kamiyyuu jechuudha. Inni kun maashinii guddaa sana irraa ilaalee kana hojjenne jechuudha. Maashinii guddaa chaayinaan ergite kanarraa kana hojjenne jechuudha. Waan asumatti hojjetame waan hundumti isaa asumatti assembil ta'ee hojjetame. Kanaa ol hojjechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma waamicha ani dhiyeessu tokko jira. Biyya kana wanni nu beekuu qabnu nuuf kan nu caalu jiru. Siif kan si caalu jiru. Anaaf kan naa caalu jiru.
Nu lamaaniif nu lamaan kan nu caalu hin jiru. Oromiyaadhaaf kan Oromoo caalu hin jiru. Itoophiyaadhaaf kan Itoophiyaa caalu hin jiru. Afrikaadhaaf kan Afrikoota caalu hin jiru. Kana amanuu danda'uu qabna. Yuunivarsiitii yaaduu danda'uu qabna. Kanaafuu rakkina Oromiyaa ijoolluma Oromiyaa keessaa bahetu furuu danda'a. Kanaafuu yeroo kamiyyuu ija keenya gara garaatti laaluu danda'uu qabna. Yoo dhufa nama keessattuu iyyuu kalaqa irratti hojii uumuu irratti jira dhaabbanni garaa jira. Hojii isaanii yeroo gamaggamne hojjetan immoo hojjenne yeroo gamaggamne isaan nutti adeemisan. Garuu iyyuu gama keenya osoo dhufanii osoo isaan nu deeggaranii maallaqa qabanii invest osoo godhanii kanaa ol deemuu dandeenya. Dhuguma biyyuma jedhame san duukaa hiriiruu dandeenya. Yoo hin taane garuu waa'ee hiriiruu fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee kanaatti naasaa falaasama mootummaa jijjiiruu qabutu jira. Falaasama kanaan duras daddabaleen dubbadha. Falaasama hojii dhabdummaa jijjiiruu danda'uu qaba. Hojii dhabaan hin jiru biyya kana keessa hojii hiikaa malee. Falaasamni kun tootaalii jijjiiramuu qaba. Falaasamni immoo biyya guddatte duukaa hiriira jedhamu kuni aadaa hojii keenyaan jijjiiruu taana abjuu ta'ee hafa. Isaan guyyaatti sa'aatii 20 sa'aatii 18 hojjetan. Nuti sa'a 8 san se'echaa'u misaa bee jenna. Miti namni guyyaa guutuu koompitara gurguraa feesbuukii fayyadamaa oola. Indoom warri yeroo ilaaluu biyya biraa waan qabnu natti fakkaata. Biyya biraa bakka biyyi tun gaafa guddachuu dadhabdee too duute biyya biraa dhaqnee achi jiraannaa waan jedhan natti fakkaata indoom. Malee nama biyya kanaaf qabu natti fakkaata. Yeroo faayidaa yeroo biyya kanatti hin beekamu. Wanni hundumtuu yeroo keessa jira. Wanni hundumtuu jiraachuu arganuu dhabuun yeroo keessa jira. Amma dubbachuuf dubbii dhabuun keenya yeroo keessa jira. Yeroo kana keessatti fayyadamaa jira. Silaa wanni baay'ee guddaan baay'een mi'aan maayidhaa yeroodha. Yeroon immoo biyya kanatti dubbiirraa hoo jalqabdu naasti sa'aatiin ni gidara. Kottumee yeroo keenya ajjeeffanne. Eessa teenye maali guyyaa nu dhiyuu diddeedhan. Ana immoo osoo guyyaa naa dabalame natti tola. Magaalaa kana keessatti wantoota guyyaa dabalu keessaa tokko ibsaadha mitire. Ibsaan magaalaa kana keessa jiru baay'ee na gaddisiisa. Halkan sa'a 7 sa'a 6 gara manaa gala. Yeroo galu ibsaa kana jala wareebachatu bashannan. Namni hojjetu jira. Silaa ibsaan bakka aduu san bu'ee halkan akka hojjennuuf. Aadaan hojii keenyaan jijjiiramu taanan biyyoota hiriiran duukaa miti qocaa duukaa hiriiruu hin dandeenye. Waa'ee aadaa hojii sa'aatii 8 hojjennee sa'a 8 san keessaa hanni koo waan biraatii miti. Sa'aatii haatu uumaatti fakkaata. Namoota baay'ee ani taajjabu keessaa sa'aatii bahiinsaa baay'ee eeggatu. Sa'aatii galiinsaan eeggatan. Bahuudhaaf qophaa'aniituma taa'u. Garuuyyuu ganama sa'aatii barbaadaniitiin seenan. Kanaafuu biyyoota akkamitti guddachuu dandeenya? Kan guddannu kun tokkoon keenya yoo waan of danda'e ati of dandeechi namni biraa of danda'e hundumtuu yoo waliin taanee hojjenne tiimii yookiin immoo amma tokkummaa tiim ispiriit yookiin immoo waliin taanee namni kamiyyuu waliin ta'e anoo asii hojjedhe biyyi kallattii kanaan guddatte malee namni tokko qofti hojjete namni tokko fiigee namni tokko qofti dubbate namni tokko qofti waa tokko fiduu hin danda'u. Bravo. Hojiiwwan kalaqaa ammaati hojjechaa jirtu kana gaafan ilaalu rispoonsii gama mootummaadhaanis ta'e abbootii qabeenyaa si cinaa hiriiran ni barbaade jedhee yaada. Maashinoota kanaatti kalaqteetta dargaggoota hojii maalaa hojjennu jedhanii kallattii garaagaraatiin taa'aa jiraniif qaqqabsiisanii akkaataa waliin itti fayyadamaa ta'uu danda'u irratti maashinoonni ati kalaqtee nuti akkasitti uummataatti beeksisaa jiru kun gara bu'aatti kan hin jijjiiramne taanaan sammuun abarraa waan isa gammachiisu hin jira jedhee yaadu. Mootummaan abbootiin qabeenyaa dhaabbileen miti mootummaallee maashinoota kunneen cinaa dhaabatee akkaataa dargaggootaaf qonnaan bultootaaf itti raabsuu danda'u jiraachuun murteessaa jedhee yaada. Kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu biizinasiitiin walitti deebinee jirra. Abarraa Dachaasaa tanaan dura gaaffilee xiinsammuu amalaa ilaallee jirra. Amalli kee maal akka fakkaatu. Har'a immoo xiinsammuu ta'ee namoonni maqaan isaanii haadhan jalqabu maal jibbu ka jedhu kana ni ilaalla waan ta'eef lakkoofsa isa jalqabaa natti hima. 10. Okay. Namoota faayidaa isaanii qofa dursan hin jaalatan. Waliin jijjiiramuu waliin hojjechuu amanu. Kun sirriidhuma.
biyya kana keessatti hafuurri rukutame hafuura tiimiti. Tokkummaa waliin taanee waa tokko hojjechuu. Waan si dhibu keessaa tiimiin nu nama awwaaluu irratti qabnu baay'ee na ajaa'iba. Nama awwaaluudhaaf guyyaa 3 guyyaa 4 reeffa teessisanii baadiyyaa kaabaa kibbaa wal waamanii namoonni kun hundumtuu nama kana nama tokkicha du'e kana awwaalanii guyyaa 3 akka bakka lafaa ka'uu dhiisuusaa nyaatanii nyaatallee maal godhanii deeman. Simintoo dhumarratti irratti simintoo godhanii mee tiimii kan yookiin immoo tokkummaa awwaalaaf qabnu kan guddinaaf hoo goone hoo. Awwaalcha nama awwaaluudhaaf akkuma dhufnu kanatti biyya kana guddisuudhaaf maa tiimii godhannee irrigeeshinii tokko hojjechuudhaaf biqiltuu dhaabuudhaaf nama tokko nama kufe tokko kaasuudhaaf yookiin immoo abbaa qabeenyaa gochuudhaaf yookiin nama hojii barbaadee qabeenya hin qabne birrii walitti guuranii abbaa qabeenyaa gochuudhaaf maaliif tiimii sana hin uumne? Carraa isa lammaffaa. Sadi. Herreegaan socho'uu namaaf waa gaafa godhan waa irraa eeguu ni jibbu. Kun amanuma keenya. Nama keenya fi maalan jibbu hoo jette cidha biyya keenyaa nan jibbaa. Cidha biyya keenyaa yeroo baay'een taajjaba. Cidha gaafa cidha si waamuuf ta'u namichi kun boru na waamuu kan danda'u qofa waama. Affeerra irratti yaa'e yeroo baay'ee affeerra irratti wanni nan taajjabu. Affeerruma nama affeeruudhaaf nama affeeruu danda'u affeera. Ani immoo waan akkasiin godhu yoo dandeessee waggaa 100 mana affeera. Aadaa kana baay'isoo jijjiiruu qabna. Aadaa kana jijjiiruu qabna. Waan keessi gammachiisuuf waan namni keessan gargaaru qabduuf akka gargaartu pilaas rabbi irraa akka argattu yaadanii gochuu wayya. Haaya carraa isa xumuraa. Lakkoofsa tokko. Namoota hojii isaanii osoo hin tahin maanaajeroota sodaatanii hojii hojjetan ni jibbu. Wanna na jibbisiisu keessaa tokko kana. Kana keessattuyyuu hojjettoonni mootummaa akka dhagaan hin barbaada. Namoonni mee oonyuudhaaf argana. Abbaa isaatiif argana, obboleessa isaatiif argana, haadha isaatiif argana, ijoollee isaatiif argana, ofii isaatiif argana. Hojii kan hojjechuu qabnu ofii keenyaaf. Namni of hin nuuf, of hin dadhabu. Asii jedheen hojjedha taanaan gaafa ati na gammachiise qofa si gammachiisa. Gaafa ati dhufte qofa si kaadhee hojjedha. Garuu ofiifan hojjedha taanaan ofii humna hin qusadhu. Maal ta'a biiroo keenya bakkeessa keessattuu biiroo mootummaa yeroo deemu kosiidha xuriidha. Manni fincaanii xuriidha. Mana isaa osoo ta'e akkasitti keessa taa'a. Biiroo isaa keessa akkasitti taa'a. Thank you Abarraa. Daawwattoota kennaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa mallattoodhaan ibsuudhaan walitti deebina. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Hajii kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Mallattoodhaan ibsu. Hajii kompiitaraan deeggaramnee suuraalee 3 si gaafanna. Suuraa isa jalqaba ilaaluuf jennu waan ta'eef turn your face. Computer. Kana si garsiisuudhaaf dirqama achi deemuu qaba waan ta'eef. Inni jalqabaa filannoo 2 qaba. Maqaa isaanii yoo dandeessee natti himte yookaan immoo gocha si agarsiisu natti himnaan ani sin gargaara jechuudha. Biskileetii oofu nama harkas lukas hin qabne biskileetii oofu nama 2. Bravo! Charles Tripp fi Woomon jedhamu gaaficha bifa bareedaa ta'een deebisteetta. Namoonni lamaan kunneen tokkichi harka hin qabu. Tokkommoo luka hin qabu. Garuu biskileetii waliin oofan. Namni rakkoo ofii hiikkachuudhaaf akkamitti tokko ta'ee akka ce'uu danda'u. Namoota addunyaa dabarsan artistoota ciccimoo saayid shoo kan jedhamu kana maajikoo kan tiriikii kan hojjechuudhaan addunyaa irratti namoota beekamanidha. Ilaalcha yookaan motiveeshinaal spiichiin kee yeroo baay'ee tokko ta'uu wal deeggaruu tokko qaawuu tokko duuchee wal ce'uu akka qabu hin dubbata waan ta'eef. Suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa turn your face. Computer.
deebi'ee interpruunara biyya keenya keessatti yeroo wayii dorgommii wayii hin jiraatu. Namoota abbootii seeraa kana yaadatta kallattiin sii kenna jechuudha. Ambaasaadarota keenya biyya alaa jiran sammuutti qabadhuuti gara mallattoo kan immoo suuraa kana ibsutti kan deema. Dabbasaan isaa luuccaa kan ta'e dubartii taate baay'ee kan haasoftu. Maqaa ishiitti naa dhufuu danda'a. Maaliif no? Waan hojii dandeenye Muluu Salamoon. Muluu Ambaasaaddara Ammatii. Ambaasaaddara. Suuraa isa sadaffaa tarni dhufes kompiitar. Deebi'ee. Ishi durba. Durba taate kan harma hoosistu. Maal hoosistu? Jabbii hoosistu. Maanguddoo gurjabbii gaafa harma isaanii ho'isan suuraa baay'ee sammuu nama tuquudha. Namni hagas wal cinaa dhaabachuu akka qabnu suuraa ibsuudha. Suuraa isa xumuraa garas naannessii fuula kee kompiitar. Deebi'i. Okay, kan ammaan deebista. Maallaqa agarsiisu. Kuni maallaqa wajjin wal qabate ifa kuni gamoo ijaarsa kan commercial bank waan maallaqa wal qabatu dhagaafannaan. Bravo! Torbaata bishaanni argatteetta. Bareeda baay'ee mee Abarraa Dachaasaa turtii bareedaa waliin taasifnee jirra. Dhumarratti waan ati jettu hoo jiraate carraa sii kennan hojiin turtii taasifneef guddaa galatoomi siin jaa. Tokko kottaa waliin hojjenna kana jedhudha. Dargaggeessi biyya keenya carranni biyya kana keessa jiru biyya kamiyyuu hin jiru. Kanaafuu yeroo keessan seeraan itti fayyadamaa kanan jedhudha. Atillee galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin interpruunara mootiveetara abbaa qabeenyaa dargaggoo Abarraa Dachaasaa waliin taasifne Riittaa Shoorratti kana fakkaata. Torban keessummaa akka biraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gamoo ogummaa daayirektingii istiidiyoo baratoochuudhaan har'as Nimoonaa Riittaa kaameraa Lamtsaa'ee Girmaa qopheessaa dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa. Ispoonsarri uffataa Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomi jennaan. Haga torbanii horaanaa bulaa.